Man Oromoo warra gaaffii keenya da'oo godhachuudhaan maqaa Oromootiin qabeenya gubaa lubbuu baasaa jirutti dammaqee tokkummaan socho'uu qabaa jedhan dura taa'an Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu. Duulli Oromiyaa irratti banamee jiru qabeenya naannichaa saamuuf waan ta'eef hayyamamuu hin qabus jedhan. Caalaa Barakaa immoo dabalatasaa qindeesseera. Koongireesiin Federaalistii Oromoo haala yeroo biyyattii irratti OBN'f ibsa kenne. Dura taa'an Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu mootummaan gaaffii uummata Oromootiif deebii dimokiraasii kennuu qabaa jedhan. Duulli yeroo ammaa kallattii adda addaatiin Oromiyaa irratti godhamaa jiru garee qabeenya naannichaa saamaa itti fufuu barbaaduun qindaa'e jedhan. Yeroo hundumaadhaa qabeenya keenyaaf jenneeti albuudaa nuyi qabnu kanaaf jenneeti biyya kana kan bulchu biyya godhee kan bulchaa jiru Oromoodha. Oromoon kun immoo yoo obbaree yoo qabeenya kanatti abbaa qabeenya kanaa ta'ee yoo argame akka barbaadan kan surree ol dachaafatee keessa adeemuu hin danda'u. Moggaatti dhiibamuun gama diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa uummata Oromoo ittiin fufu kan jedhan obbo Mulaatuun qaamni Oromoofan hojjedha jedhu tokkummaa fi mirga saba kanaa tiksuu akka qabus dhaaman. Sabi keenya amma dammaqee obbaree deemuun isa gubbaadha. Oromoon ammaa qabee walii ta'ee lagaan siyaasaan karaa adda addaan wal bukkee dhaabbatee yeroonni itti ofirraa faccisuun isa gubbaa jiru yeroo kanaa jennan. Akka obbo Mulaatuun jedhanitti uummanni Oromoo warra gaaffii Oromoo da'oo godhachuun uummata keessa galuun qabeenyaa fi lubbuun akka badu godhanis to'achuu qaba. Sabi keenya kan goomne gargar baasee barbaadu akka isa gubbaa jiru nuyi rakkina alaabaa hin qabnu. Alaabaa utuu hin ta'in qabannee jeequmsa ittiin uumnee warri kaan gaaffii keenya fudhatanii keessa bu'anii ittiin nama ajjeesanii ittiin qabeenya gubanii inni isaan marra deemaa jiran kun kana kanaaf hin goomina lafa jirtanitti dammaqaa. Caasaan dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo hundi akkuma poolisii Oromiyaa uummata isaa cinaa dhaabbatee mirga isaa tiksuu akka qabus gaafatan. Poolisii Oromiyaadhaa hamma isaa danda'ame seera biyyaadhaa kabajee saba bukkee dhaabbatee dimokiraataa ta'ee wajjiniinis saba wajjiniinis poolisiin hammi ta'e wajjiniin du'eera saba wajjin reeffi isaanii argameera. Kana garuu waan godhaniif baay'inee poolisii Oromiyaadhaa hin galateeffanna. Mirgi lammiilee iddoo barbaadan nagaan jiraachuu kabajamee federaalizimiin dhugaa sirnaan hojiirra ooluu qaba. Gaaffiin uummata Oromoo karaa nagaa tasgabbii fi wal dhaga'uun akka deemu abbootiin gadaa abbootiin amantaa fi dargaggoonni Oromoo gahee isaanirraa eeggamu akka bahan waamicha godhan. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalistii Oromoo kataan obbo Xurunee Gamtaas qabsoo tokkummaa fi walqixxummaa biyya kanaaf Oromoon gochaa jiru malaamaltoonni kallattii jijjiiruuf hojjetaa jiru jedhan. Alaabaa adda addaa, asxaa adda addaa baay'ifatanii meeshaa qabatanii uummata Oromoo irratti duulaa jiru. Warri faayidaa dhuunfaaf uummata walitti buusuuf yaalaa jiran dhaabuu qabus jedhan.